Jiraata bakka kallattii keessatti hunduma keessatti siniidhaaf baay'atu qeerrooyyuutiif jedhu jalatti kan argamtan hunduma keessaniidhaaf akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa kooti galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u akkasuma warri maatiin haa ta'aa jirtan gooftaan baraaf jireenya keessanaa eebbifamaa seenuu jechuu jaaladha miik har'aa jechuudha goodanyaa koo tokkotu goodanyaa koo jaalate jechuudha goodanyaa koo jaalate kanaaf iyyuu gaaffii nuti gaafadha ani kan hin jedhu jechuudha caaltuu qoy ani jaalallee kan jaaladhu beektamu hin beektu baay'ee kan jaaladhu beektamu hin beektu akka nama nu beektamu hin beektu ani muudiin taane keessa toon jiraachaa jiru qomiyaata akkamitti dhangalasaa dhaquu dandeessine gara isaa akkamitti dhufuu dandeessine kana naa himuu dandeessaati qoyimee akkamitti jedhame ani warra kaleessa turan warra kaleessa bira deemaa turanii warra irbaata wajjin nyaachaa turanii maaliif hin gaafatin ree ani maaliin godhe qomee ani waan hin godhe maalan qaban waan goote immoo maaliif dhabda waan goote immoo maaliif dhabda akkanatti toluu akkanatti tolleen beekta akkanatti tolleen beekta miti ati qomee ani kan isin jedhu jechuudha baay'een of tasgabbeesses taasaa jirameetu maalidhan jedhame akkan gati baasaa jiru hin beekta akkana ni gati kaffalaa jiru hin beekta akkana waan baay'ee ta'aa jiru hin beekta ani mee kana isin jechaa jiru jechuudha mee maalidhaan isin jedhame maaliif na dhageessuun qomee ani mee kana isin jechaa jiru jechuudha natti hin tolu baqqaa nyaata abbaa manaa koo yookiin immoo jaalallee koo wajjin akkas taatu jechuudha maaliif mana dhiistee baate toon jaalatta ta'eera ta'e osoo kabaja ta'eera ta'e jechuudha mana dhiistee hin baatu turte jechuudha mana dhiistee hin baatu turte jechuudha ati mee mana dhiistee baate kanaaf iyyuu maal godhinaan jettanii anatti maali ati dhiistee baate waan ta'eef ani immoo dhaqee seene kaa baqqaa eebbata nyaachuun waliin bashannanuun noormaaliidha jechuudha waan noormaalii ta'e immoo maal nagaafattare yaana isa kana anaan nagaafachuu hin qabdu isaan goddanyaa dhumte yookiin immoo hiriyaadhuma keessan abbaa manaa keessa nagaafachuu dandeessa jechuudha kanaaf iyyuu anaan nagaafachuu hin dandeessu jechuudha anaan nagaafachuu hin dandeessu bakka qomee ani kan jedhu siif iyyuu gaariidha isa wajjin hin ta'uu keeti afi jechuudha qomee siif iyyuu gaariidhaan jedhinaan siif iyyuu gaarii miti wanta kanaasiif gaarii miti jechuudha oma jireenya koratti waan wanni fidu hin qabu waan rakkina fidu hin qabu kanaaf iyyuu gadhiisati waan rakkina hin qabu maal taatanii jedhame maal taatanii lafaatiin nyaata maal taatanii jechuudha salaamawii ani yookiin immoo seera qabeessa naa taate hin jennaan maal taatanii ittuu isin jedhame maal taatanii ittuu isin jechaa jedhame amma bakka lachan keessan iyyuu hin barbaadu deema lachan keessan iyyuu hin barbaadu ila siimaan sittima waan tokko siimaa waan tokko isaa jechuudha wanta tokko isaatii dhaabe yoo ati gatii hin baasine gatii hin kaffaltaa jechuudha gatii kaffaltaa waan tokko akka kaleessaatti fakkaate akka kaleessaa nadhiisti jettee yaadata kanaaf gowwoomse sin dhiisu utoo waan barbaadeen ta'e sin dhiisu nadhiisti jettee yaadu inni kun isa kanaaf mateera jechuudha obboleettiin ani immoo kan hin jedhu miin ati immoo ayini immoo maalidha maqaatti innaa buruukii faanaa dhiira lama qabdaadhaan miseejii ergiteefiti yookiin immoo riikardii gooteefi suura isaa wajjin kaanee buruukiitti agarsiisin jettee dhabe achiin immoo bormiidhaan irratti fayyadee buruukeetti agarsiise warra guddaa jira qooti ajaa'iba hojjechaa jechuudha bubbeen illee baay'ee gubbisaa immoo beekuma qilleensa kana keessa taa'ee waa'ee keessa dubbachuu barbaade malellee maalillee viidiyoo waraabudhaan inni gatu ati immoo dhiira lama qoy maatti gootamee fataadhuma jedhaasifataa hojii ajaa'iba hojjechaa jirtu dhugaa rabbiin osoo basoota keessee hojii akkas hojjettanii tokko konkolaataa bitaa jirtu mana bitaa jirtu nuti waggaa beekayyuu gola madaamii keessa hojjennee makiina bituu hin dandeenye mana ijaaruu hin dandeenye sinabboo shaqqaaltu jechuudha saqqaas namummaa keessa hidhaafisuma yaalii ama yaaddoo hin qabdan dhugaa rabbii baay'ee namatti tolu.
ajaa'iba jechuudha. Kanaafiyyuu hojii bareeda hojjechaa jirtu jechuudha. Inni kaan waggaa 10 waggaa meeqaa gola madaamii keessa dadhabeemaa bu'aan buufnaan dheessini maqaa keessaniifis dubartummaa keessaniifis nuti duratti jechuudha. Baagabee nuti duratti illee miti kaa jechuudha. Sun keessa jirra garuu homaa baay'ee waan sin irraa fagaataniiti. Dhiira kana karaa irratti argamuu hin barbaanne. Hinkaan fiidoo jechuudha dhiisaatii dhiira kana karaa irratti argamuu hin barbaannu. Dhiira cabbaxuu hin barbaannu. Dhiira nagaa gaafachuu hin barbaannu. Namni nu argeenye safee kan na turre sini miidiyaa irratti wal baatanii yoo dhadhiistee deemte maal jechuudha. Ishiin immoo poostii miseejii argitee jedhanii waan hangaftu hojjette qixxe sun hojjettiidha. Waan obboleessi hojjechaa jiru hojjechaa jirta fakkaata. Innaa jechuudha qaamaan kan hin jedhu amma kan hin gaafadhee ture sin akkatti bukeessitanii akkatti sunii gaalee baluu keessaa qabexxessee boodanyaa baluu keessa seentan akkatti bukaa'e kun jechuudha. Qomee yoom tolfama hin tolfama jettanii yaada akkasii qabdu. Yaada akkasii tolfamee bareedee namatti dhiyaata jettanii yaaddaniittu yaada akkasii qabdu. Kanaan garuu baay'ee bareedaadha. Nah, kasih aku lensi bayi bari dan waktu ya tadi bagai cuma bari ya kecil baru sini juga. Magala pimpinnya gal kemari sudah pimpinnya magala pimpinnya datang bari itu masih datang itu magala pimpinnya sentar malah sudah. Kalian sagari tak ifadne, kalian sagari tak ifadne. Namni mo yo malu ujanne nuti gamada yo malu ujanne mo mujibba jettani suwaya dan singkabdani. Karena kayu gara qallasa baadiyyaa deemaati jechuudha. Amma mul'isama kan biyyaa amma baay'ee mul'isu miti. Amma baay'ee mul'isu garuu ganama hin mul'isa jechuudha. Ganama hin mul'isa. Bakkootii caakkaan jiran deemaati. Qilleensa gahaa ta'e fudhadha. Yeroo sana sammuun keessanis hin jijjiirama yaadni keessanis hin jijjiirama jechuudha. Innaa kana dhakaayii amma bishaan baasaan dooqa taphachaa jira. Baay'ee namatti tola, baay'ee bareedaadha. Hojii keessan hojjedhaa isinis. Naan immoo amma yoomitti jedheetu bakka amma yoomitti dhokatee taa'a. Burukee na argu jennaani burukeetti agarsiiseera. Suura burukeetti agarsiisee miseejaatti argitee burukeetti agarsiisee jedhanii innaa kanadha. Sareen illee nan agarsiisuu dhageessin dutti dhugaa rabbi maalan godhan jedhe. Amma suuraa agarsiisee inni sarfii sagalee teelegiraamiin keessee fuula baasee inni faana waliif deddeebi'ee bakkee bashannanaa deemnu inni taqaaxxala kaa'in gubata kaa'in harrara kaa'ee tamaarii jedhanii mucicha kan har'aan sabskiraayibii godhee biraa bahee taarikii kanan manatti mijate dhaggeeffadha jedheeni. Nasi dinjechuun jaaladhaani. Oh, maala mati tola baru jechuudha. Innaa hubbisu baay'ee namatti tola garuu sagalee dhaggeeffachuudhaaf namatti toludha. Amma sagalee kan amma sagalee amma viidiyoo dhaggeeffatu jabaadhaan isiniin jira. Egaa akkuma bobbooreessitanii bishaan gannaa gootan. Bishaan keenya tokko beektu biyya keenya jechuudha. Lagada, wana buah, naga itu, apa? Aci bode baru tidak, tapi ini karar, dindi la berat ini lah orang. Nanti kapan itu butuh lagasan, nyata ini sudah nih. Karena aku sini semua, kakak tulis kita nih, kakak tulis. Keboleh kita nega makararu kijenya itu mesineta, sini semua karata, kai, ogara kisah ketel bolsa, magaru, kemanjatan bakat api jutuan teh, wis api nyatu. Ojo tuan teh, cari narga tu sini kepala mawan tak sini dia jalan jabat kau ni kan jadi guyang gaya lihat guyang amma saja sesuatu jatuh kota teh. Warri jettan Dubai deemee tu naannettanii warri
bargarii nyaachuudhaaf hawwii guddaa qabdan jirtu. Amma akkamiree jechuun guyyaan gaa'elaatti siqama. Guyyaan gaa'elaatti siqama akkamii? Moo maal godhu? Kanammaa kanan beeku ani kana keessaan qabu. Ani keessaan qabu waan dhiganaa waan dhimaalaa qabu jedhu waan ta'eedha. Garuu waan talatis irraan fadheera manni madaamee ana talatiin irraan fakkiiseera. Nasa kanadha. Fakkaatti. Iddoo YouTube immoo subscribe godhaani. Warra iddoo mataa nama dhukkubsuu jirudha. Subscribe naa godhaana. Subscribe. Like, subscribe. Yesus injil